Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoon tokko, በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም በአንድ አምላክ እናምናለን አሜን። Maatiin Waaqayyoo Kiristoosiin kiristaana amanuulee amantoota kan jedhamtan hundumti keessan bakka haala jirtatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha sagantaa keenya har'aatiin eenyuun fakkaata kan jedhu torbeen sina darbu irratti qabannee isiniif dhiyaanneerra. Dubroo chaanaalii like, share, subscribe gochuudhaan barnoota sirraa darban hordofaa. Qophii keenya har'aa eenyuun fakkaata jedhu keessatti waa'ee daabiloos waliin ilaalla. Egaa akkuma beekamu Waaqayyo guyyaa jalqabaa uumamtoota 8 uume keessaa ergamoonni isaan tokko turanii. Ergamoonnis bara sanatti uumamanii Waaqayyo amantii isaanii ilaaluudhaaf isaan jalaa dhokate. Yeroo kanattis ergamoonni Waaqayyo eenyutu nu uume, uumaan keenyas garam deeme jedhanii wal gaafachuu eegalani. Yeroo kana ergamaa Saaxinaa'el hangafa ergamoota hundumaa ta'ee waan tureef anatu sin uume, anaafis sagadaa jedheetii dubbii sobaa dubbate. Daabiloos yookaanis immoo Saaxinaa'el inni jedhame kun jalqaba irratti of tuuluu jalqabee of tuuluudhaanis soba yaadee soba isaatiinis afaan isaa keessaa baasee anatu sin uume jedheetu dubbate. Yeroo kanas hangafni ergamootaa Imaan Misiraachoo qulqullichi Gabri'eelin uumaan keenya amma dhufutti kan uumu amma barruttis hundumti keessan bakka jirtanitti jabaadhaa dhaabbadhaa jedheetii isaan jabeesse. Yeroo kana ergamoonni bakka sadiitti addaan qoodamani. Isaan tokko dhuguma uumaan keenya Saaxinaa'el jedhanii isaaf kan sagadanidha. Warreen kaan immoo lakki ati uumaa keenya miti, yoo uumaa keenya taate mee amma osoo nuti si ilaallu uumama kan biraa uumiti nu agarsiisi ittiin jedhani. Yeroo kana nuti jecha Gabri'eelitiin abboomamne isa nu uume amma dhufutti bakka keenya hin dhiisnu jedhaniiti garee Gabri'eelii fi garee Mikaa'elii ta'ani. Isaan sadaffaan garuu garee Gabri'eelis kan hin taane garee Daabiloosis kan hin taane giddu galeessatti Daabiloos dhuguma yoo Waaqayyodha ta'e booda gaafa isaan irratti walii galan gara isaatti gorraa, yoommoo inni qulqullichi Gabri'eeliin faa jedhan dhufe isaaf kumnee saganna gara isaanitti gorra jedhaniiti qilleensa irratti hafani. Har'as kadhannaan dhala namaa, deebiin dhala namaa, imimmaan dhala namaa, wawwaannaan dhala namaa fuula Waaqayyoo dura ga'ee deebii hatattamaa akkan argannee fi kanneen duumessa keessatti rakkisan keessaa isaan kun isaan tokkodha. Egaa yaa saba Waaqayyoo, egaa yaa hordoftoota Dubroo chaanaalii, ergamoonni yeroo sanaa kaasanii bakka sadiitti addaan qoodamanii. Ergamoota ifaa fi ergamoota dukkanaas ergamoota warreen qilleensa irratti hafanis ta'aniiti addaanii qoodamanii. Yeroo kana Waaqni isaan uume osoo isaan wal dhabanii gidduu kanatti argame. Yeroo kana ergamoonni Waaqayyoo warri ifaa ergamaa Gabri'eelidhaa fi ergamaa Gabri'eel faana kan hiriiran isaan ni jabaatanii Waaqa isaanis ni argatanii. Daabiloos garuu sobaan of tuuluudhaan aangoo waaqummaa barbaadee kan ture iddoo isaa duraa hangafummaa isaarraa ni fuudhame. Yeroo kanas egaa akkuma mul'ataa Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 6 kaasnee gaafa dubbisnu samii irrattis hiriirri ta'ee ergamaan Gabri'eel Mikaa'eliinis gartuu isaa wajjin bineensicha akka jawwee ergamaa Daabiloosiin ni lole. Aangoonis Daabiloosiif hin argamne. Mikaa'elis gartuu isaa wajjin isa ni mo'e. Innis gara biyya lafaatti gad darbatame. Akkuma jedhu ergamoonni guyyaa sanaa kaasanii ergamoota ifaa fi ergamoota dukkanaa jedhamanii. Ergamoonni dukkanaa
warra addunyaa dukkanaa kana soorratan dachee kana jalas kan jiraatan guyyaa sana hidhamanii guyyaa dhumaa sana kan hiikaman hojii cubbuu, hojii ejjaa, hojii hannaa, hojii jibbaa, hojii of tuulummaa, hojii sobaa, hojii dhiiga dhangalaasuu hundumaa cubbuu kan jedhaman kan nama hojjechiisan ergamoota dukkanaa kanadha. Ergamaan Saaxinaa'el maqaan isaa duraa ergamaa Saaxinaa'el jedhamu iyyuu malee har'a garuu aangoon sun isarraa fuudhamee hangafni ergamootaa qulqulluu Mikaa'el ta'ee bakka isaatti muudame. Qulqulluu Mikaa'eliinis gartuuwwan isaa warreen jaboo qulqulloota ergamoota 99 wajjin teessoo isaanii irratti afani. Daabiloos garuu teessoo isaa dhabee bakka lafa jalaatti Enxoorixoos bakka jedhamutti gad darbatame. Innis aangoo isaa duraatti deebi'uu hin dandeenye. Kanaaf egaa yaa Waaqayyoo ergamoonni ergama dukkanaa fi ergama ifaa, ergama Waaqayyootii fi ergama seexanaa jedhamaniiti addaan qoodamanii jechuudha. Yeroo kanaa kaasaniis ergamoonni dukkanaa hojii hammeenyaa irratti bobba'anii nuti akka nuti cubbuu hojjennu, nuti akka waliin galle ta'uu eegalani. Innis abbaa keenya Addaam bakka Daabiloos nagadni 100 kan ture inni waan irrateef nagadii 99 waan ta'aniif nagadii 100 sana uumuudhaaf Waaqayyoo Addaamin bakka Daabiloos uume. Daabiloosis iddoo isaa duraa waan dhabeefi baay'ee Addaamitti ni aare. Aangoo Addaam argate kanattis baay'ee gaddee. Aangoo isaattis gadduurraan kan ka'ee gaddeen dhiisne Addaamin kuffisuudhaaf hidhatee ka'e. Akkuma hidhatee ka'ettis Addaamii fi Hewaaniin bakka isaanii dhabsiise. Har'a sanaaf isiniin iddoo keenyaa nu dhabsiisuudhaaf akka nuti hin jabaanneef, akka nuti hin tsoomneef, akka nuti hin tajaajilleef, akka nuti Waaqayyo faana hin buuneef, akka nuti hojii gaarii hin hojjenneefi diinni keenya Daabiloos rafee bulee hin beeku. Kanaaf ergamoonni dukkanaa dhala Addaam hundumaa kuffisuudhaaf, dhala Waaqayyoo hundumaa karaarraa kaachisuudhaaf halkaniif guyyaa hojii cimanii hojjetu. Aniif isin garuu sa'a 24 guutuu rabneetu jirra. Ergamoonni ifaa garuu jireenya keenya guutuu akka nuti hin kufne, akka nuti hin cabne, akka nuti diinaan hin booji'amne fuula Waaqayyoo dhaabbatanii anaaf isinii fi halkanii fi guyyaa sa'a 24 guutuu nuuf kadhatu. Cabuu lafee, dhangala'uu dhiigaa, lubbuu ba'u, foon burkutaa hundumaa nu olchanii ba'uuf galuu keenyatti nu faana taanii irraan gaaddisa jalaan kophee fuulduraan qabannoo dudduubaan hirkoo ta'aniitii nu geggeessu. Ergamoonni ifaa anaaf isiniif ni gaddu. Ergamoonni ifaa anaaf isiniin ni jaallatu. Ergamoonni ifaa anaaf isiniin ni eegu. Ergamoonni ifaa anaaf isiniif ni kadhatu. Fuula Waaqayyoo duras nuuf dhaabbatu. Akkuma qulqullichi Gabri'eeliin fuula Waaqayyoo kana dhaabadhu ani Gabri'eelidha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 jedhe sanarratti kan inni dhaabbatu anaaf isiniif kadhachuudhaaf fuula Waaqayyoo tanaaf isin raarsuufidha. Akkasuma faarsaa Daawit irratti illee ergamoonni Waaqayyoo naannoo nama Waaqayyoon sodaatanii ni buufatu. Isaaniinis amaarraa ni oolchuu akkuma jedhe ergamoonni ifaa jireenya isaanii guutuu dhala namaa tajaajiluu fi Waaqayyoof dhala namaa gidduu deddeebi'anii kadhannaa keenya gara Waaqayyootti, dhiifama Waaqayyoo gara keenyatti fiduudhaan nu gargaaru. Kanaaf yaa Waaqayyoo eenyuun fakkaannaa? Eenyuun fakkaattaa? Eenyuun fakkaadhaa? Qophii keenya eenyuun fakkaatta jedhu irraa keessatti ergamoota ifaa moo ergamoota dukkanaa, ergamoota qulqullaa'oo moo ergamoota xuraa'oo kan nu barsiisee, kan nu gorsee maqaan Waaqayyoomaa keenyaa kan galatoomiif ulfaatanuuf haa ta'u. Qophii keenya eenyuun fakkaata irraatiin waa'ee ergamootaa keessaa amma kana laalleerraa torbee dhufu hanga walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin naa turaa, horaa bulaa, deebana.